Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessan nagahuma qabdu isiniin jedha. Egaa viidiyoo xiqqoo tana keessatti gaaffii takkaan deebisuu yaala. Gaaffittiinis akkas jetti. Namoota gama WhatsAppitiin bilookii goone hunda isaanii akkamitti bakka tokkotti argachuu dandeenya kan jettudha. Gaaffii tana namoonni hedduun ni beekanii haala kamiin namoota bilookii goone hunda isaanii argachuu akka dandeenyu namoonni baay'ee ni beekanii namoonni hin beekne jiraatu waan danda'aniif akka irraa baratan jedheen viidiyoo tana poostii godhe jechuudha. Egaa namoota gama WhatsAppitiin bilookii goone hunda isaanii bakka tokkotti argachuudhaaf jalqaba WhatsAppii keessan ni banattu. Erga WhatsAppii banattanii as harka maddii mirgaatiin qancee jawwaalarra tuqaan 3 ni jirti. Tuqaa 3 tana ni tuqtu. San booda dhuma irratti settings kan jedhu ni jira. Settings kan jedhu kana ni tuqtu. San booda sadaffaa irratti account kan jedhu ni jira. Ammallee accountii kana ni tuqtu. Ammallee jalqaba irratti privacy kan jedhu ni dhufa. Isa ni tuqtu. San booda haala kanaan nu fida. Asitti messaging kan jedhu kana blocked messaging kan jedhu kana gaditti blocked contacts jedhee namoota hanga bilookii gootan sinii fide jechuu fuulduratti lakkoofsan namoota hangana bilookii ta'e jedhee sinii fida. Fakkeenyaaf blocked contacts kan jedhu kanarratti yoo dhoottan namoota bilookii gootan hunda isaanii lakkoofsa isaanii isiniif tarreessaa jechuudha. Ammaan yoon irratti dhahee lakkoofsa waan tarreessuuf lakkoofsi kun akka mul'anne gamtaan barbaadeef isin irratti dhootanii namoota bilookii gootan hunda isaanii argachuu dandeessu jechuudha. Egaa kana fakkaata gaaffii baay'ee salphaa ta'edha. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.